jireenya bara baraa ka jedhamu waan bara baraan jiraattu jechuudha. Duuti kasitti hin dhufne jireenyi sun irraa miti jireenyi sun ganaadha. Biyya duniyaa kanatti taanee dhufa malee har'an dhufu. Biyyi duniyaa du'a qaba, dhukkuba qaba, dulluma qaba. Biyyi dulluma qabuu fi dhukkuba qabu immoo ka du'a illee qabu jireenya bara baraan jedhamu. Jireenyi dullumni keessa hin jirre ka duutillee keessa hin jirre jireenya duniyaa kana booda dhufuudha. Sigalaa jireenya duniyaa kana booda dhufuudha. Jireenya sanatu jireenya bara baraa jedhama. Ka du'a illee hin qabne ka dulluma illee hin qabne jedhamee waamamaa jechuudha. Akkasumallee jireenya bara baraa namni jannata galees jireenya bara baraa jiraata. Namni ibidda galees jireenya bara baraa jiraata. Sigalee bara baraan hin du'u ka ibiddaallee ka jannataallee bara baraan hin du'u. Jireenya bara baraa kana keessaa ka warra jannataa na gaafatte moo ka warra ibiddaa na gaafatteeti? Okay, waa lamatu jira. Jannataa fi waa laman kana keessa nutu filata. Numatu filata. Carraa nu kenneera Waaqayyo akka filannu. Wayi karaa Waaqayyo, wayi karaa immoo seexanaa ijoollee seexanaa wayim ijoollee Waaqayyo taanee waamamuudhaan. Foon keenyaan hundumtuu namni ilmoo namaa ta'ee uumame hin du'a already. Lafti kuni abaaramteerti. Maaltu abaare lafa? Kufiitii Adamirraa ka'ee Adam kufuu isaatiin Adam ajaja Waaqayyo fudhachuu dhiisee Heewaan faana ajaja seexanaa ergaa seexanaa fudhatanii kufanii Waaqaan addaan bahanii turanii. Isa kanaan kan ka'e Waaqaan eenyutu addaan ba'e? Waaqayyo Adaamirraan kan ka'e lafatti kana abaareeraa jechuudha. Isa kanaafuu namni hunduu ilmoo namaa kan ta'e kan foon uffate hunduu hin du'a jechuudha. Kan hunduun an jedhamu lubbuu fi hafuura keenya kan hin duune. Ibiddattis galtu, jannatattis galtu, lubbuu fi hafuurri keenya bara baraan jiraataa jechuudha. Foon keenya garuu lafuma kanarraa lafa daaraarraa uumame biyyeerraa uumame kanatti deebi'aa jechuudha. Isaan jireenya bara baraan jedhamu akkana nama nutti. Jitu jireenya bara baraa kufiitii Adamiin fudhattu ati kufiitii isaa ajaja Waaqayyoo keessaa bahuu isaanii. jireenya bara baraa situ filataa? Of course. Akkamiin filattamee jireenya bara baraa? Amma akkamitti filattaa ajaja Waaqayyoo keessatti deebi'uudha ka pireezensii Waaqayyoo keessatti deebi'uudha ka ajaja Waaqaa seera eeguudhaan amma isin I think seeraan bultuu nu garuu Yesuus cubbuu keenya fudhatee nu du'e inni fudhanna. Isin immoo I think seera Karaa qo'i gabaabsee man si gaafadha akkasii galu. Karaa Waaqayyo si filateerra deemtee jannata argatta moo karaa ofii filatteerra deemtee jannata argatta? we have free will. Free will qabna namaaf free will nu kenne waa inni nama hin gaddisiisu. On barbaade akka feetti just ani waaqni hin jiru nu akkanumatti yuunivarsiitii kanarratti uumamne kan jedhanii dubbatan jiru miti waaqaan jedhan hin beeknu kan jedhan. Isaan already filatanii waaqni kan jedhamu hin jiru waaqaan oonariin godhanii kanaafuu kufaniiru already ijoollee seexanaati jedhaman. Warra amantaa hin qabne jechuudha. Ilaala akkasiin jedhee firii wiilii illee qabaadhu. Firii wiilii ka'aati qabdu ajaja Waaqayyoo bakkaan gahuu irratti firii wiilii qabda moo ajaja Waaqayyoo dhiistee waan barbaadde gochuu irratti firii wiilii qabda? Dharraa qaba laali ani waan waaqa jedhamu iyyuu hin jiru jedhee amanuudhaaf ani firii wiiliin qabaa waaqatu na giddisiisee odoo hin ta'in ofuma kiyyaafan of course waaqni ilma isaa tokkicha Iyyasuus na ergeera anaaf du'ee cubbuu kiyya narraa fuudhuuf du'e jedheef amanattu. Jireenya bara baraa ka'aati argattu na dhaggeeffadhu. Karaa Waaqayyo sii filateerra deemtee jireenya bara baraa argatta moo karaa ofii keetii filatte?
yaada keetiin No carraadha deemsa malee kee carraa kiyya malee carraa kiyyaan filadheeti malee. carraa maalii jedhaa jirta karaa waaqayyoo sii filate yoon filanne jireenya bara baraa ni argatta jannata ni argatta Namni koo waa baay'ee filata. Namni amma foon hin jirutti waan barbaadeyyuu haa filatu namni jireenya bara baraa jannatatti akkoo ni keessa gala kaa free will jechaan ikkoo filatutu filata. Yaa waan isii kenneera already. You have to choose. You have ayyeeshi firii wiilii jechuun karaa barbaadeyyuu yoo filattee jette jannata ni galtaa jechuudha no kamtu gannata nagalchaa kamtu gannata nagalchaa kamtu si olitti nagalchaa jettee jechuudha. gaaffii keessi Lafuma garaa kanarraayyuu moo dhoggaa jirru ayyeeshi naa deebise karaa waaqayyoo sii filate irra deemtee jannata galtamoo karaa ofii keetii filatte ka waaqayyoo dhiistee karaa barbaadde deemtee jannata galtame karaan ofii kiyya barbaade nima karaan ofii kiyya barbaade of course already carraa lama sii kennameera. Waaqayyotti bultee karaa ofii keetii waaqayyoo barbaadde irra deemtee jannata galtaa haa karaa ofii keetii barbaadde irra deemtee jannata galtaa waaqayyo nama hin dirqisiisu ani nama waaqni nama dirqisiiseedha isin amanuu carraa naa kenne carraa sanaa kenneen kan nageenya natti dhaga'ameen filadhee jannata ayyee galachuudhaan karaa ofii keetii feete irra deemtee jannata galtaaree karaa ofii yeah of course laa ilaaha illallah nama biraa maali galchatu at least mee oo qoy jiraatanii qoy bareedaadha kanarratti si xiqqishoo si hubannoo wayyamman danda'u si kenna jiitu osoo karaa ofii keenya feenirra deemnee ka jannata gallu taane waaqayyo kitaaba nurratti hin buusu ergamaallee nuuf hin ergu qajeelfamni waaqayyo biraa nutti dhufu kamuu nun barbaachisu sila maaliif yoo jette akka feenetti deemnee jannata galla waan ta'eef akka lubbuun keenya feetu hojjennee jannata galla waan ta'eef wanni waaqayyo kitaaba nuu buuseef wanni waaqayyo kitaaba buusee ergamoota illee ergeefi akka nu yaannu akka nu feene osoo hin taane akka barsiisa waaqayyootiin jannata galama waan ta'eef akka barsiisa kitaabaatii fi akka barsiisa ergamootaa kanatti jannata galama waan ta'eef waaqayyo kitaaba nu buuse silaa kitaabni nu barbaachisu qajeelfamni nu barbaachisu kitaaba amantaa jennee dambii ittiin bulmaataa abboommii waaqayyo wantoota akkasii kun nu barbaachisu silaa nu barbaachisu si galaame yaa silaa nu laali barbaachisu okay laali walumaa galaa qoy ganan fixa walumaa galaa gabaabseetuma kan si himu nuti akka fedha keenyaatti deemnee osoo hin taane akka fedha waaqayyootti yoo deemnee jannata yookaan jireenya bara baraa arganna. Firii wiilii kaati qabdu biyya duniyaa kanarratti. Biyya duniyaa kanarratti yoo barbaadde ajaja waaqayyoo hojiirra oolchuudhaaf mirga guutuu qabda. Yoo barbaadde ajaja waaqayyoo sana dhiistee waan biraa hojjechuudhaaf mirga guutuu qabda. Garuu ajaja waaqayyoo dhiistee jennaan immoo kanatu si eeggataa jedhee waaqayyo lafa kaa'ee jira. Yoo ajaja kiyya dhiiste ibidda si eeggataa. Yoo ajaja kiyya hojiirra oolle ka ibiddaa taataa jedhee lafa sii kaa'eera. Ati wal bira qabdee madaaltee ajaja waaqayyoo hojiirra oolchee jannata galuu naa wayyamoo ajaja waaqayyoo dhiisee ibidda galuu naa waycha. Si galee kana lamaan siif filata. Firii wiiliidhaan filatta kana. Biyya duniyaa irratti filatta. Garuu ajaja waaqayyoo dhiistee fedhii kee duuka buunaan jannata akka hin galle waaqayyo lafa sii kaa'eera. Ibiddaa akka galtu jechuudha. Anis akkasuman jedhame koo laale kan cubbuun irratti dhufe Adamii fi Hawwaa. Isa Adamin dhannaa qoy rakkoon qabu. Isa Adamin dhannaa. Akkoo kufiitii isaaniirraa kan qooda. Ati ka jette karaan ofii kootii barbaade irra deemeen jannata galaa jette. Karaa ofii keetii barbaade irra deemte jannata hin galtu. Karaa waaqayyo sii baase sana irra deemte jannata galta. Karaa sana dhiistee karaa biraa yoo deemte ibidda akka galtu waaqayyo sitti himeera. Gaafa baala kana nyaattanii baala nan isin hayyame nyaadhaa garuu kana nyaatina jennaan. Addaamni dhannaa qoy ka addaam ittiin jirru ka addaam ittiin jirru. Tokko kana. Isa ka addaamin dhanna inni kun sii galee nama jedhaa jirru kun sii galee. Isaanirraa himakkoo kan nu dhufe duuti lafa kanarratti akka ilmoon namaa hin jiraanne foon keenyan kan duunukkoo kufiitii isaanirraa kan ka'e.
jiitu isatti dhanna ka addaamitti dhanna rakkoon qabu isaan maati an akkam barbaadetti deemeen jannata galaa jette sun akka inni dogongora teessii ibsuudhaafani. Galee inni kuni yaada dogongoraati akka ofii keetetti deemtee akka feetetti deemtee akka feetetti bultee fakkeenyaaf waaqayyo hin ejjin siin jedha yoo barbaadde ejjitee waaqayyo hin hatin siin jedha yoo barbaadde hattee waan barbaadde gootee jannatan galan hin jedhamu waan akkasii abboommi waaqayyo diigdee jechuudha. Waaqayyo anabichaa waaqessii siin jedha ati immoo waaqayyo dhiistee waan barbaaddeef sagaddee waan barbaadde waaqessitee jannatan galtu jannatan argattu ati akka waaqayyo si abboome sana deemtee jannata argatta. Yoo waaqayyo immoo ajaja waaqayyo hojiirra hin oolchine akka waaqayyo si abboome waan nuti yeroota amma jette kana dura kan dursu amantaa keetitu dursaa amma laale ati ejjuu hatu kaan jettu kana kan dursu amantii keetitu dursaa hunda waaqni immoo kan nurraa barbaadu isa amantaan keenya waaqa irratti balleessaa keenyallee beekne waaqa dhiifama gaafachuu dura waaqa beekutu waaqa isatu dursaa jechuudha. Amma ati badii haasofte kana namni waaqa hin beekne namni waaqatti hin bulle badii kana hojjetaa jechuudha. Dura an dursu amantaadha jechuudha. Dura ka dursu waaqayyotti amanuudha si galee waaqayyo tokkicha waaqessuutu dursa. Abboommiin hundarra caalu isa kana. Yesuus illee barsiisaa ture kana. Abboommiin waa hunda caalu waaqayyo kee tokkicha isa bichaa waaqessuudha. Kophaa isaatti itti amantee isa bichaa waaqessuun abboommii hundarra caaluudha. Inni kun isa jalqabaati. Ejja dhiisuun, hanna dhiisuun, wantoota garaagaraa dhiisuun abboommii kurnan sana abboommii sana wantoota kanneen dhiisuun abboommii waaqayyo tokkicha bichaa waaqessuutti aaneeti inni. Kanatti aaneeti. Walumaa gala abboommii kana seera waaqayyo nuu kaa'e kana hojiirra oolchuudhaan amma dandeenya. Amma dandeenyuun amma humna keenyaatiin hojiirra oolchuudhaan jannata yookaan jireenya bara baraa argachuu dandeenya jechuudha. Akkasii kun sii gala jedhee yaada waa'ee addaamitti deebina. Waa'ee addaamitti yoo deebinu jiitu cubbuu addaam hojjete nuti addaam irraan dhaalle. Cubbuu addaam hojjete nuti addaam irraan dhaalle. Addaam cubbuu hojjete Yesu cubbuu hojjete. Sababa cubbuu hojjete jecha jannata irraa baafame eeyyan jannata irraa baafame. Eega jannata irraa baafame yoo waaqayyo akkas jedhe. Jannata irraa eega baatanii biyya lafaa kana dhuftanii waaqayyo gaafuma jalqaba addaamiin uumuudhaa jedhu akkas jedhee beektaa maleekotaan yookaan ergamoota waaqarra jiraataniin akkas jedhe. Inni jaa'ilun fil ardi khaliifaa jedhe. Ansi galuu qabu. Jannata keessatti hin jenne. Andechii kana keessatti bakka bu'aa ilma namaa uumuufan deemaa jedhe. Silumaa ilmi namaa kan inni uumameef biyya lafaa kanaaf. Jalqabumayyuu ka uumame. Ergaa wa'ii nuu dabarsuudhaaf rabbi jannata keessa geessee kaa'e malee. Dachii kana keessatti bakka bu'aan godhaa jedhee rabbiin maleekota gaafate. Maleekotatti dubbate. Jennaan maleekonni ataj'alu fiihaa man yufsidu fiihaa wa yasfiku dimaa jedhan. Baraniiru ilmi namaa kun nama fedhii qabu nama akkas ta'u jechuu sirriitti histirii isaa qoratanii irra ga'anii maleekonni akkas jedhan. Maleekonni akkas jedhan. Yaa Rabbi ati dachii kana keessatti nama badii hojjetu uumtaahi jedhaniin. Nama dhiiga wal gannaqu nama hammeenya hojjetu dachii keessatti uumtaa. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. إني كو كان نفعل على بلاسك يكو إرجع كوفيتي نفهم كو وانتي. لا لي نما وقادر أقوم وايني. كوي أنا أجي فردو. نما نجلا دبتون جالر دونشي. هو جني أكسي قالوا فني تكشوا سي أكسي بنا مفني نا أكستا سارة ملوان براتي في متي. أجي فردو قافا فت كاي وان سينجل لا شرتي قافا. ملكوني أكسي لنين. نما دتشي كيستي بدي هجتو. كإيجا والجنة أمتا يا رب جلنين. إيجا والنكون كو نكون النوفي كو كان قايل وبوليس سا أبيلا جيسي. وانت كنون دوكو النوفي كوفيت الراكان كايم. ولي أقل لكا لايك دوغاجي رومارو سكون رنجرو إذا أنا. Anti inni gaafa sana wal gannaqame siin jedhaa jiru. Erga kufee booda miti kan obboleessa isaa ajjeese qaa'e. Inni gaafa sana wal gannaqame siin jedhaa jiru mjiitu. Waan ganaa ta'u baraniiti maleekonni ilmi namaa dachii kanarratti uumamu ilma namaa akkasii ta'u baranii. Nama akkasii ta'u baraniiti yaa Rabbi nama badii hojjetu
nama dhiiga wal gannaqu huumtaahii jedhaniin. Ilmi namaa uumamnee beeki gaafa maleekonni akkas jedhan. Ilmi namaa takka Baaybilii kanarratti hin jedhu I don't know quraana keessan irra akkas jedha ta'e hin beeku. Baaybilii garuu quraana irraan siin jedhaa jiran. waa'inuu kopaasaa duwwaa uume waan hundaayyuu malaakonnis biran jiranii ture gizee sanin hoggaa uuma kana hoggaa uumu kopaasaa uume. Yeroo uumu sanaa miti uumuudhaan dura dhaggeeffadhu sirriitti siif haa galu akka naasaa jiru kana mina hubadhu. Si galaa mijitu na hubadhu waa naasaa jiru. Akkas jedhaniini nama badii hojjetuu fi nama dhiiga wal gannaqu dachii keessatti huumtaa jedhaniin. Wanahnu nusabbihu laka wa nuqaddisu laka. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك نتك سيقول كل ليسن نك يروهن دسي جبر كفرين كمنه قالوا مكي بيتشاغون كيبادو مكي بيتشاغون نتوجر ور بدي حجة سنة مالي فمتادا كجري كاسن جنان ربي مالجد إني أعلم ما لا تعلمون يا ملايكو تاجد واني سنين بيك أني جد ربي waan isin hin beeka kanaafin ilma namaa kana dachii irratti uumuudha deema jedhe. San booda rabbiin ilma namaa uume addaamiin uume ka uume illee dachii irraa uume beeki. Jannata irraa osoo hin taane ilma namaa kan addaamiin gaafa uumu dachumarraa uume. Dachumarraa biyyee irraa walitti qabeeti biyyuma kanarraa bocee uume rabbiin addaamiin. Dachumarraa uumame dachumarraa akka inni jiraatullee rabbiin murteesse gaafuma jalqabaa jechuudha. Jannata keessa kan inni gale guyyaa keessa eega dachii irraa uumame jannata keessa fudhamee kaa'ame. San booda dachumaaf uumame waan ta'eef dachii irratti gabbuufame gaafa dogongoree jedhullee. Gaafa dogongoree cubboo hojjetee jedhullee dachiitti gabbuufame. Dachiitti gaafa gabbuusu rabbiin فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون جد. كان بودك أجل فمن سني كنا جي ربين كرا راجوتاتين كرا إرجموتاتين أجل فمن سني كنا أجل فمن كنيجد إسنا نمني أردف جي ربين نمنيك أجل فمكو أردف نمنيك أجل فمكو تيمبولي جنة سينا جنة صدافي يادون كي سنجر سنة سينا جد. Nuti arra jannata seenuudhaafi wanti nu barbaachisu qajeelfama rabbiin karaa raajotaatiin nutti buuse karaa ergamootaatiin nutti buuse qajeelfama sana hojiirra oolchuudha. Addaam dogongore eeyyen dogongore jannatarraa ba'e jannatatti deebi'uudhaan nuti maal goona qajeelfama rabbiin karaa raajotaatiin nurratti buuse sana raawwanne qajeelfama sana hojiirra oolchine jannata seenne. Addaam gaafa dogongoree jedhu sana toobate rabbitti deebi'e rabbi toobaasaa qeebale irraa fuudhe toobaasaa rabbitti deebi'e rabbi isa dhagahee dhiiseef rabbiin addaami cubbuusaa ilmi namaa takka illee hin dhaalle eenyuyyuu hin dhaalle silumaa immoo cubbuu nam tokko hojjete ka abbaan hojjete ilmi hin dhaalu akka macaafaatti illee akka quraanaatti illee akka amantaa kamittu cubbuu abbaan hojjeteef ilmi ittiin gaafatamu. Cubbuu ilmi hojjeteef abbaa fi haatitti hin gaafataman. Ilmi namaa hundi waan hojjetee argata. Yoo cubbuu namni biraa hojjete abbaan keenya hojjeteef jecha rabbi nu gaafata yoo ta'e rabbiin nama miidhaadha. Waaqayyo nama miidhaadha. Cubbuu abbaan koo hojjeteef ana na gaafata yoo ta'e waan ani hin hojjenneen na gaafataa jira waaqayyo zaalima nama miidha. Walqixxummaa hin beeku waaqayyo akkasii kun. Waaqayyo walqixxummaadhaan nama bulchuu miti. Fakkeenyaaf seera fudhadhu ilaali. Har'a mootummaan biyya takka bulchu sababa abbaan kiyya hanna hateef jecha sababa abbaan kiyya badii wayii hojjeteef jecha ana yoo qabeena hidhe kun feeriidha? Feerii adillem. Laali ati akkatti ilaalu sirra jiru spiritual we fail jireenya bara baraa dhabnee jechuudha. Fooniin immoo already ko hoggaa dura Adam uumu lafa kana hundaayyuu akka irra jiraatu duuti kan jedhamu hin jirre cubbuun kan jedhamu hin jirre ture. Erga kufanii booda akkoo kan cubbuun uumame. Cubbuun uumame isaan daa'imni isaan dhalanillee obboleenyi lamaan wal ajjeesanii dhiiga dhangalaasuu kan jette duraanillee yaadatta
Um, wanti hunduu erga isaan kufanii cubbuun biyyee kana lafa kanarratti kan uumame jechuudha. Isa kanaafi isa tokko Abrahaamin kan kavanantii godhee waaqni namootatti araarame deebi'ee immoo Yesuus jara lamaan kanaan namatti araarame malee Adamiin kufne cubbuu Adamiin nurra hin geenye jechuun ani waliin gallu jechaadha. Cubbuu Adam hojjeteen nurra hin ga'u. DNA how La come? DNA ikkoo cubbuu addaam hojjete nuti hin dhaallu si galee nuti cubbuu ni hojjennaam kun beekamaadha. Nuti cubbuu ni hojjenna. Cubbuu ofii keenyaa hojjennee ni gaafatamna. Cubbuu addaamitti garuu hin gaafatamnu nuti. Cubbuu addaamitti eenyu gaafatama? Addaamuma gaafatama. Si galee sanyiin cubbuu namaa addaam hunduu hin hojjete gaafatama cubbuu garuu hin waaqni gaafatamu. araara godhe malee hunduu sanyii namaa kan ta'e kan nama ta'e uumame hunduu akka gaafatamu godhe. Ayyee ishi. Cubbuu addaam irraa dhaalleerra jettee yaaddaati. 100% yes. Sababa addaam cubbuu hojjeteef Waaqayyo maal nurra kaa'e? Jara lamaaninuyyuu gaafa baala kana nyaattan baala nan hin nyaatinaan kana nyaadhaa jedhee dhowween isaan garuu ishiin ispeeshaalii fuutee nyaattee baala ofii ishiitti dura isattis kennite jarri lachuu ajaja waaqayyoo keessaa ba'anii Addaam cubbuu hojjetee mina dhaggeeffadhu. Addaam cubbuu hojjete. Waan inni illee cubbuu hojjette. Sababa lachuu cubbuu kanaatiif addaamirra maal kaa'emee Waaqayyo? du'a kaa'e. Du'a Abaarsa. irra kaa'e? Gaafa kana nyaattan duutaa. Macaafni maal jedhe? Gaafa baala kana nyaattan ani inni ayyameef malee kan gaafa nyaattan du'a duutu. Addaam du'eera gaafa nyaatu sana. Du'a waaqan addaan ba'e du'a hafuuraa fi lubbuu du'e. Fooninis already du'eera. Du'a Lamaanii. jechuun waa lama jiraasa. Hmm? Addaam gaafa baala mukaa sana nyaatu in du'e moo in jiraate achi booda? Du'a fooniin duune garuu waaqan addaan ba'ee ajaja waaqayyoo keessa ba'ee hafuuraaf lubbuudhaan. Hafuuraaf lubbuudhaan. Waaqaan adda ba'uu siin hin jenne. Waaqaan adda ba'uu illee naan hin jenne ati amma du'a naan jette. Du'a jechuun immoo lamaa miti. Du'a Lama jechuun duuti takka. lama laala obboleessa kiyya. Akka nani Du'a lama ka jedhu du'a ragaadhaan lama naaf. tokko fooniin duutaa duuni tokko immoo hafuuraaf lubbuudhaan waaqayyoo pireezensii waaqayyoo keessaa ba'u seexana faana jiraachuu jechuudha. Ka jedhu ragaa naa kenna. Duuti lama ka jedhu ragaa naa kenna. Gaafa baala kana nyaattan du'a duutan hoggaa jedhuuni Ishi tokko duuti lama ka jedhu naa kenni du'a tokkuma beekna nuti. Addunyaan guutuun du'a tokkuma beekti. Ishi duuti lama ka jedhu ragaa naa kenneeti. akkasumarra jira Genesis tokkorraa sadiirra calqabdee egguma baala san nyaatan gaafa san hin duutanii jedhanii. Ishi Genesis sadii meeqaati? Sadii Sadii maal jedha dubbisi? wannu kiyya keessa jira I think maybe bilbila kiyya keessa hin baasanidha. Hayya. Namoonni macaafa baasuu dandeessan jirtu? Gaafa isinii ibsu jedhan hin ta'u akkasii yoo isin gaafatan malee. Mee namoonni macaafa baastanii as gubbaa warri jirtan keessa. Mariam jirtaa? Koppiliin godha jamaa. Tabtab godha asirratti. Koppiliin kitaabtaaf godha. Kiristaanonni yoo jiraattanii nuugi buuste. Okay, nan dubbisaa dhaggeeffadhu. Genesis
Sadi sadi. hojii uumamaa warri afaan Oromoofaatiinis qabdanoo baastan baheessa. But Seera uumamaa. yeah, but God did say, "You must not eat the fruit from this tree in the middle of the garden. Do not even touch it. If you do, you will die. If you eat, you will die." Jedha jechuudha. Sadii. Maal kun Warri afaan akkasii Oromoo. miti gaa. Yoo muka kana nyaattanii muka kana xuxxanii jettanii duutuu jedhaa jira malee duuti lama siin jedhaan jiru kaa kun. Bakka akkoo completely du'a foonii already Duuti lama siin abaarramaniiru. jedhaan jiru kaa duuti lama ka jedhu ragaa naa kennin siin jedheen. Duuti lama jechuun ilaali ofii keetiifuyyuu fooniin already hin duunaa miti. Foon lafa kanatti duunee hafna jechuudha. Daaraa taana jechuudha. Duuma waan jedhamu addunyaan guutuun du'a isa lubbuun keetii fi foon kee adda bahu kana malee du'a biraatti hin beektu addunyaan guutuun. Okay. Sigala du'a jechuun lubbuun keetii foon kee adda bahuudha. Gargar bahuudha. Kanaan alaa duutii biraan ni jira jechuu addunyaan beektu hin jirtu kana. Okay, Yoo preference macaafa irraa ragaa argattee na dhaggeeffadhu. Yoo macaafa irraa ragaa argattee du'a lama jira ka jettu jiraatte macaafa mee irraa yoo mucayyoo ragaa jiisas jettu kana ishiin immoo nu yaada qabaatte ishirraa isin dhageenyu. Du'a nu yaada akka maalii kan kiristaanaatitti kenni duuti lama jennee hojii waan biraa haasofna. Kan kee yoo ragaa qabaatte ragaa naa kenni. ani immoo warra dhikkosii dubbiseera Genesis 3. Du'a lama waan jedhu ragaa naa kenni ka jiitu. Du'a lama siin timeera akkoo. Naa kenni ka du'a lama jira ka jedhu duuti lama ka jedhu mee naa kenni mee ragaa. Tokko fooniin duutaa hafuuraaf lubbuudhaan waaqaan addaan bahu jechaadha. Ishi. Mee naa kenni ka kana ragaa naa kenni. Ragaa akkoo si baaseera obboleessa kiyya sitti himeera. Du'a lama jiran jedhu kaa maal taateeti? Waaqayyo yoo muka kana xuxxanii muka kana nyaattanii jettani hin duutaa jedheen addaamin. Mee afaan Addaamin Oromoofaatiin boon duuni dubbisi yoo hin jiraate soba jechuudha kun. Akkasuma jedha nan beeka. Akkasuma jedha dubbiseen jira. Inni hin duutaadha malee du'a lama jiraa hin jedhu yaa jiitu du'a lama jiraa hin jedhu. Addaam immoo gaafa muka nyaatee jedheen duune waggaa meeqa jiraate san booda? jiraate Akka koo warri seenaa jedhu still du'eera miti. waggaa meeqa jira? Riyaadi maayikii cufadhu. Maa jette? Duuni lama akka jiru mee namaan biraallee illee gaafadhu siin jedhe. Ragaa nuu kenni ati duuti lama jiraachuu. Hin qabda moo hin qabdu duuti lama jira jechuu ragaa. Si dubbiseera akkoo bakkee inni jedhu akkas. Duuti lama jiraachuu ragaa nuu kennin siin jedhe. Si ragaa maaliif barbaada qoy fooniin hin duutaa hafuuraaf lubbuudhaan immoo waaqayyoon addaan baatee jiraattaa jechuudha. Pireezensii waaqni keessa hin jirre jechuudha. Ishi maayikii cufadhu.